Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Reediyoon Afuura Biyyaa karaa marsaa intarneetaa sayfana balbal.com torbanitti al tokko afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin Afuura Biyyaa kan quba sin qabsiistu madda odeeffannooti. Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Yoomi guyyaa laata guyyaa lammii walii galu yaadaan tokko ta'ee oromummaaf lolu qormaata taasisee qabsoo nuutiin talu dongoree akaafee tokkummaan gulaalu baaqaa fi callaadhaas gargari nuuf filu irree tokkummaatiin diina isaa jiru yoomi guyyaan dhugaan boollaa baatu aduun dhiite baatee deebitee hangaatu biyya abbaa gadaa oromiyaa taatu Addis Ababaanis Finfinnee waamamtu. Isinitti gabaatu ni gaafitiyya ilmaan oromtichaa kukullee ilmaayya baddaa fi gammoojjii gaaraa fi hallayyaa owwaa fi qabbanaa halkanii fi guyyaa beelaa fi dheebuudhaan magaalaa baadiyyaa haadhee boollaa baasuuf farmee oromiyaa nyaatee garaan qabu qawwee fannifate wayaan afaan qabu dhagaa boraafatee kophee faanaan qabu qorerra dhaabbatee goraa fi xaaxeessaa idda mukaa nyaatee hadhooytu jireenyaa kaasaan abbuuqqatee haadhaa fi abbaasaa qeessaa lagatee goda waraabessaa mana taasifatee osoo hin dhaammatiin maatii isaa dhungate saba oromootiif osoo godhuu falma cabsee nurraa buusuuf farqoota gabrummaa hadheen uwwisuuf faaya oromummaa goota meeqa dhabne meelaalaayaa jammaa Islaama kiristaanaan qoqqoodamuu diddaaf nuti Oromoodha jechuun dhaaddatanii dukkanarraa baasuuf osoo nu falmanii daandii walabummaa dhiigaan taraaranii wareegama qaalii lubbuu nuuf baasanii barisoo waabee fi gadaa gammadaadha ekeraa jaallanii obsuu dadhabanii roorroo saba isaanii akkuma gad bahaniin achumaan hafanii. Abboomaa mitikuu doorii bari'amoo ijji mimmaanii kaayyoo galmaangaa jechuudhaan matanii himameen dhumuuti dheeraa seenaanii falmataa sabaa fi faamii dooyyoo duruu dagattanii lafti isaa nyaattes shaggari maqaanii meenaa himaa dhiiroo induutu seenaanii gosaa fi gandummaa wal qoqqooduu ta'e galanni isaanii gooti goota caaloo waliif ta'e golee roorroo habashaatiif daggalatti galee beelaa fi dheebuudhaan gammoojjii soomalee lukaan qaxxaamuree barbaaduuf dagalee qabsoo bilisummaa ol kaasuuf sagalee shiftaa karan nyaatee nurraa akka malee gaaraa fi hallayyaa qaxxaamuree goree gocha walabummaa seenaa goota xirroo rasaasa jalqabaa qawwee jibbaa roorroo dandeenyeen dagannu mee yaadaddaa dhiiroo addunyaan sagalii 10 guutuuti yoo ibsamne malee gaangeen fardan dhaltu oromiyaan teenya harka nyaaphaa jirti mee maaliif wal nyaattu qorii duwwarratti gargar fiinee garree humaa hin tarruuti galma oromummaa tokkummaa naa jaaru daandii walabummaa daddabaa fi dheeraa qabbanaa fi aduu irra walii dabra eebla 15 guyyaa seenaa qabu guyyaa yaadannoo goototaa murteessa kana tolchaa bara jilli qabsaa'otaa kan guyyaa duraa irbuu haaromsaa jalatti hiriira qabsoo bilisummaa dhalootatti tara malli biraan jiru tokkummaa nu jaara yaada waliigala tokkummaan baraara galma abbaa gadaa shaggaritti jaara wareegama malee tokkummaan hin dhufu
gobanaa haarawni kan saba gaddaafu rabbiin ni danda'a nu keessa haafufu bakkuma jirtani itti kaasaa jinfa dhukkuba paaliyyitiin maratee haarafu dhukkuba paaliyyitiin maratee haarafu qabsaanni kufaa qabsoon itti fufaa bilisummaan ni dhufaa. Attam jirtu dhaggeeffattoota keenya raadiyoon Afuura Biyyaa sagantaa ishee har'aa walaloo durbee Siirkaanaa Ahmad guyyaa gootota Oromoo sababii gochuudhaan nu dubbisteen eegalleerra. Xiyyeeffannaan sagantaa keenya har'aas kabaja guyyaa gootota Oromooti. Sagantaa keenya garuu kan jalqabnu oduudhaan ta'a. Oduu sanageessinaa duraan dursines hangafoota oduu. Guyyaan yaadannoo gootota Oromoo biyya Kanadaa magaalaa Edmonton keessatti sirna ho'aadhaan kabajamee oole. Waggaa tokkoof magaalotii gurguddoo addunyaa kanarratti naanno'e Oromoota mari'achiisaa kan ture waltajjiin marii Oromoo dhaabbata haaraa adda Dimokiraatawaa Oromoo jedhamu hundeessuudhaan dirqama isaa xumure. Amma oduu bal'inaan. Guyyaan yaadannoo gootota Oromoo biyya Kanadaa magaalaa Edmonton keessatti sirna ho'aadhaan kabajamee ooleera. Reediyoon Afuura Biyyaa Maarch 30 bara 2013 magaalaa Edmonton Kanadaatti kabajamee kan oole guyyaa goototaa irratti argamuudhaan guutummaa ayyaana kanaa hordofteetti. Oromoota sirna kana irratti argaman kutaalee biyya Kanadaa, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, British Columbia akkasumas magaalota gurguddaa Alberta, Edmonton, Calgary, Brooks, Grand Prairie naannoo isaanii irraatii walitti dhufanii haala ho'aa ta'een kabajanii oolaniiru. Sirna kana irratti keessummaa kabajaa ta'uudhaan kan argaman miseensa Shanee Gumiif itti gaafatamaa dhimma dantaa alaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an Dr. Fidoo Eebba haasawaa hawaasa Oromoo sirna kana irratti argameef ibsa bal'aa kennaniiru. Dr. Fidoo Eebba ibsa hawaasa Oromoo ayyaana kana irratti argameef kennan irratti guyyaa gootota Oromoo kabajuun maaliif akka barbaachise haala uummatni Oromoo amma keessa jiru ibsuudhaan haasawaa isaanii eegalaniiru. Waggaa 30 har'aa irraatii kaasee osoo gargar hin citiin sirna ho'aatiin kan kabajamaa jiru guyyaan gootota Oromoo nuti gootota Oromoo osoo qabsoo bilisummaa Oromootiif wareegaman itti yaadan Oromoota 60,000 hedduutti lakkaa'aman mana hidhaa mootummaa Impaayera Itoophiyaa keessatti dararamaa jiraniif baqattoota Oromoo jiruuf jireenyi dhorkamanii hidhaa ajjeechaaf reebicha gara jabinaan irratti raawwatamu baqatanii biyyoota ollaa keessatti dararamaa jiran guyyaatti yaadannuudha jechuudhaan ibsaniiru. Har'as akkasuma kaleessaa goototni Oromoo baddaaf gammoojjii magaalaaf baadiyyaan Oromiyaa keessatti diina kuffisanii kufaa jiraachuu isaanii akkasumas dargaggoonni Oromoo qeerroon fincila diddaa gabrummaa adeemsisuun waliigala biyyattii keessatti qabsoo itti fufee jiraachuu isaa addeessaniiru. Aarsaa har'aaf kaleessa kaffalameef kaffalamaa jiru qabsoo bilisummaa Oromoo haala abdachiisaa amma keessa jiru kanaan kan ga'edha jechuudhaan kan dubbatan Dr. Fidoo Eebba sababiin tokkicha aarsaan kun martinuu kaffalamaa jiru uummata Oromoo kiyyoo gabrummaa jalaa baasuuf ta'uusaa jala muraniiru. Guyyaan kun guyyaa gootota kufan yaadannu qofaa osoo hin taane kaayyoo isaan kufaniif kaafne waadaa waliif seenudha jechuudhaan mirkaneessaniiru.
gumaan gootota Oromoo falmii irratti kufan bilisummaa qofa jechuudhaan haasawaa isaanii xumuraniiru Dr. Fidoon. Ittaan Suudaan gaaffilee uummata keessaatii kaaniif deebiin kenname mareen bal'aan adeemsifameera. Kanattaan Suudaanis obbo Gaarumsaa Waaqessaa pirezidaantiin liigii mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa dhiiticha mirga dhala namaaf duguuggaa sanyii mootummaa Oromoo koloneeffataa jiruun raawwatamaa jirudha gaaf suuraalee waliin dhiyeessuudhaan ibsa bal'aa kennaniiru. Ibsa kana keessatti barattoota Oromoo barnoota irraa ittisu, qotee bulaa Oromoo qe'ee isaarraatii buqqisu, lafa isaa jalaatii gurguru, bosonaaf lageewwan Oromiyaa summeessuudhaan beeladaaf lubbuu dhala namaa balaarraa buusuudhaan daba mootummaan Itoophiyaa raawwachaa jiru ragaadhaan qabsiisuudhaan mirkaneessaniiru. Obbo Gaarummaa Waaqessaa rakkina baqattoota Oromoo irratti biyyoota ollaa keessatti irratti raawwataa jiru ragaan ibsuu qofa osoo hin taane dhaabni isaan hoogganan haala irra jiru hordofuudhaan tarkaanfii inni fudhate tarreessuudhaan himaniiru. Sirna kabaja guyyaa gootota Oromoo irratti miseensa hawwisoo dargaggoota Oromoo Kaalgarii kan taate shamarree Seerkaanaan guyyaa kana ilaalchisuudhaan waloloo dhangalaafteetti. Hawwisoon dargaggoota Kaalgarii uffata aadaa Oromootiin dhiyaachuudhaan shaggooyyeef dhiiticha dhiyeessuuf tirrii shubbisuudhaan halkan aadaa Oromoo magaalaa Edmontaniif miidhagina addaa kennaniiru. Wallistootni Oromoo hedduun jaallatamtoota ta'an Habtaamuu Lamuu, Saaliyaa Saamii, Amartii Waarii, Elemoo Alii, Caalaa Carcariif Aayidaar Qeerroo guyyaan gootota Oromoo sabeeffachuudhaan halkan aadaa Oromoo magaalaa Edmonton keessatti qophaa'e irratti argamuudhaan sirboota adda addaaf gootummaa Oromoo calaqqisiisuudhaan dhiyeessuudhaan galgala aadaa kanaaf miidhagina addaa kennuu isaanii mirkaneessaniiru. Shaggooyyee tirrii hiyyaasee ragadaaf dhiichisa golee Oromiyaa marataan Oromoo bashannansiisaa galgala kanasaa yeroo kamiyyuu caalaa kan adda taasisaniiru. Waggaa tokkoof magaalotii gurguddaa addunyaa kanarra naanno'e Oromoota mari'achiisaa kan ture waltajjiin marii Oromoo yookaan Oromoo Dialogue Forum dirqama isaa raawwachuudhaan kora bu'uuressa torban tokkoof biyya United States magaalaa Minneapolis keessatti adeemsifateen dhaaba haarawaa adda diimokiraatawaa Oromoo yookaan ADAO jedhamu dhaabbachuusaa ibsa Maarch 27 baaseen ibseera. Oduun USA irraatii reediyoo afuura biyyaa qaqqabe akka ibsetti obbo Leencoo Lataa pirezidaantii ta'anii si'a filataman Dr. Diimaa Nagoo immoo dhaaba haaraa kanaaf itti aanaa pirezidaantii ta'anii filatamaniiru. Kana malees dhaabni kun miseensota koree gidduu 33 kan filate si'a ta'u koree hojii raawwachiistuu 9 qaba. Miseensonni koree hojii raawwachiistuu tokkoffaa obbo Leencoo Lataa, lammaffaa Dr. Diimaa Nagoo, sadaffaa Dr. Bayyaana Soba, afraffaa obbo Amaan Kadir, shanaffaa obbo Raadwaan Hamza, ja'affaa obbo Kabbadaa Gadataa, torbaffaa obbo Hasan Huseen, saddeettaffaa obbo Leencoo Baatiif, sagdaffaa obbo Daraaraa Maatiiti. Dhaggeeffattoota keenya waa'ee dhaaba haaraa kana ilaalchisee itti gaafatamaaf durataa dhaabichaa kan ta'an obbo Leencoo Lataa wajjin reediyoon afuura biyya gaaffiif deebii goote sagantaa keenya torbee dhuftuu keessatti qabannee dhiyaanna. Ammaaf garuu oduu nuun qabnu kalmaa. Akkuma beekamu waggooggaatti baatee bilaakees hawaasni Oromoo biyyoota addunyaa garaagaraa gootota isaa sirna addaatiin yaadatee oola. Guyyaan goototaa inni baranaas bakka garaagaraatti sirna ho'aadhaan kabajamaa jira. Raadiyoon afuura biyyaa sirna kabaja guyyaa gootota Oromoo torbee darbe Edmonton Kanadaatti ta'e hordofteetti. Sagantaa keenya har'aa keessatti kabaja guyyaa gootota Oromoo kana bal'inaan ilaalla.
Ayyaanicha irratti kan argine miseensota WBOf qeerransoo duraanii waliin haasawaa gooneerra. Akkasumas keessummaa kabajaa ta'anii ayyaanicha irratti kan argaman miseensa Shanee Gumii Adda Bilisummaa Oromoof itti gaafatamaa dantaa alaa kan ta'an Dr. Fidoo Eebbaa waliin turtii gooneerra. Jalqaba irratti garuu obbo Raajiif Guddata durataa koonyaa Gadaa Bilisummaa waa'ee ayyaanichaa ilaalchisee ibsa isaan nuuf kennaniin eegalla. Radio keessan hedduun galateeffadhaa carraa kan argachuu kootiif. Egaan Oromoon akka hawaasaatti dhaabni siyaasaas akka dhaaba siyaasaatti ayyaanota gurguddoo kabajuu qaba. Ayyaanota gurguddoo akka Oromoof akka dhaaba siyaasaa baa'utti miseensonni kabajan keessaa inni guddoonii fi ergaa guddaa qabu akka Oromootti guyyaa goototaati. Kanaaf konyaan keenyas koraa miseensota Adda Bilisummaa Oromoo kutaa Kaanaadaa bara baraan qophaa'u ilaalchisee kora keenyaan waliin qabachuudhaan guyyaa goototaa kana hawaasa magaalaa Edmonton waliin guyyaa goototaa yaadannoo guyyaa goototaa kana kabajaa jirra jechuudha. Yeroo guyyaa goototaa kana kabajnu gootota qabsoo bilisummaa Oromoof wareegaman yaadachuudha. Maaliif wareegamanii qabsoon bilisummaa Oromoo isaa keessa ga'ee gatii gootonni Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoof baasan maal ture kan jedhu ilaalleetu yaadanna gootota wareegaman kana yaadachuu qofaa miti kaayyoo isaan ganama bu'uureessan sun immoo bifa kamiin galmaan ga'uu qaba kan jedhu namni hunduu gumaacha dhuunfaa gumaacha waloo akka godhu hawaasa wajjin mariin geggeeffama jechuudha. Dhimma kana ilaalchisees hawaasa magaalaa Edmonton waliin akkasumas miseensota Adda Bilisummaa Oromoo kutaa Kaanaadaa konyaalee adda addaa irraa dhufan waliin kabajaa jirra. Keessummaan kabajaa miseensa Shanee Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Dr. Fidoo Eebbaas keessummaa kabajaa ta'anii nu gidduu jiru. Akkasumas dhaabbileen hawaasummaa tajaajila hawaasummaa kennan kanneen akka reediyoo keessanii akkasumas dhaabbileen mirga dhala namaa falman nu gidduutti argamu. Dhimma rakkoo Oromoo irra ga'aa jiru biyyoota ollaa keessa rakkoo Oromoo irra ga'aa jiru kanneen kana hundumaa iddoo tokkotti gooneetu kabajna jechuudha. Yaadannoo kana yeroo geggeessinu wanti guddaan haalatti qabsoon Oromoo har'arra jirtu bu'uura godhateetu sagantaa kana geggeessaa jirra. Kaayyoon nuni guyyaa yaadannoo kanaas kabajnu kanadha. Baay'ee gaarii Obbo Raajiif. Magaalaa Edmonton keessatti guyyaan yaadannoo gootota Oromoo kan kabajamu amma yeroo duraa miti. Mee isa baranaa kana maaltu adda isa godha? Kuni gaaffii yeroo fi bu'uura jedhee yaada. Ayyaana goototaa waggoota dheeraa kaasee iddootti kabajaa jalqabne waggaa dheeraadha. Bara kana ayyaana kana yeroo kabajnu kan adda isa godhu wantoonni lama sadii jiru. Tokkoffaa akka konyaa keenyaatti akka konyaa Gadaa Bilisummaa Edmontonitti yeroo ayyaana kana kabajnu tokko qabsoo bilisummaa Oromoo moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisuu keessatti addi bilisummaa Oromoo yeroo adda addaa lakkoowwan adda addaatiin faffaca'iinsa ture dhaabbileen siyaasaa adda addaa hin uumamu dhaaba kana keessaa ba'anii yeroo itti qabsoo mooraa Oromootiin nisuu qaba jedhamee dhaabni murtii guddaa fudhatee keessumaa qaama ce'umsaa Adda Bilisummaa Oromoo wajjin gumii qabsaa'otaa wajjin yeroo itti waliigalteen wal hubannoon araaraa godhame waan ta'eef kuni adda isa godha. Yeroo itti qabsoo mooraa Oromoo cimsuudhaaf tarkaanfiin fudhatame jechuudha. Inni kan biraan ammallee mootummaan abbaa hirree mootummaan Itoophiyaadha. Empaayeera sanaa yeroo itti roorroon uummata Oromoo irra ga'aa jiru. Oromoon immoo gabrummaa kan fudhachuu dhiisee yeroo bifa garaagaraan keessumaa sochiin qeerroo yeroo itti waraanni bilisummaa Oromoo bu'uura qabsoo bilisummaa Oromoo kaleessaaf tarkaanfii adda addaa biyya keessatti godhataa jiru. Ayyaana kana kabajuun keenyaaf akkasumas immoo miseensonni kutaa Kaanaadaadhaa bakka lamatti dhiyaaf baa Kaanaadaa jedhamee kan ture caasaan sun humna tokko argachuuf walitti dacha'ee murtii dhaabni kenneen iddoo tokkotti dhufnee kaabaa kibbaa walitti dhufnee ayyaana kana yeroo waliin kabajnu ayyaana waggoota darban kabajaa turreerra adda isa godha jechuudha.
Baay'ee gaariidha obbo Raajiif. Mee uummati ayyaana kana kabajuudhaaf magaalaa Edmontonitti argamu kun eessaatii dhufee lakkoofsi isaa hagam ta'a kan nuuf himuu dandeessu? Egaa uummanni ayyaana kana kabajuu dhufee akka konyaa keenya konyaa gadaa bilisummaa Edmonton miseensi uummanni magaalaa kanaa jira miseensi dhaabaa jira dhaabbileen tajaajila hawaasummaa kennan jiru akkasumas konyaalee ollaarraa konyaa British Columbia, Calgary, Winnipeg, Brooks, Toronto, Ottawa, mararfattoota Oromoo, Grand Prairie, konyaalee biqilaa jiran kan akka Fort McMurray akkasumas immoo Saskatchewan uummanni kun waliigalatti konyaalee kutaa Kaanaadaa keessa jiran sagalirraa walitti dhufe lakkoofsaan egaa 10,000tti kan dhiyaatutu sagantaa kana kabajaa jira. Ayyaana kana kabajnee waliin ibsa dhaabaa karaa keessumaa kabajaa guyyaa kana miseensa shanan gumii sabaa Dr. Fidoo Ebbaatiin kennamuun dabalata akkasumas immoo halkan Oromoo maaliif yeroo ayyaana gootota kana kabajnu waa'ee qabsoo bilisummaa Oromoof gumaacha isaan godhan kan yaadannu akkasumas immoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa inni tokko Oromoon guyyaa gabroomee kaasee aadaa isaa dhabe kanaaf biqattummaan biyya biraa keessa jiraata aadaa keenya kunuunsuu dagaagfachuu dhaloota dhufutti dabarsuu nurra jira waan ta'eef halkan Oromoo sagantaa bashannana adda addaa weellistoota Oromoo beekamoo waliin akkasumas qabsoo kana yeroo guyyaa kana yaadannu qabsoo kanaaf bu'aa tokko buusuu qabna waan ta'eef sagantaa caalibaasii waan adda addaatiin madda galii adda addaa bifa ittiin qabsoo bilisummaa Oromoof gumaatti argamu kanaaf keessaa qabaata jechuudha sagantaan kuni keessumaa sagantaa aadaa adda addaa nu qabaannu kuni waa'ee Oromoo irratti eessaa keenya kan jedhu dhimmoota kana irratti ibsa bal'aa gooneetu mari'anna jechuudha. Baay'ee gaariidha obbo Raajiif magaalaa Edmontonitti akkuma ati jette akkuma isin jettanii uummati Oromoo naannoo kanaa fi magaalota adda addaarraati walitti yaa'ee ayyaana guyyaa gootota Oromoo akka gaariitti yaadachaa jira. Mee dhumarratti gootota Oromoo qabsoo dirree qabsoo Oromoo fi qabsoo Oromoo irratti bobba'anii falmaa jiranii kakufan akkasumas miidhaa fi dhiiticha mirga dhala namaa kana irratti raawwachaa jiru akkasumas immoo ituu qabsoo irratti bobba'anii jiranii qabamanii kan mana hidhaa keessatti dararamaa jiran akkasumas kan jarreen maatiin irraa du'ee gaddaan maatii isaanii yaadachaa jiran Oromoota hundaaf dhaamsa isin qabdan yerootti kanatti guyyaa kana ilaalchisuudhaan maali? Gaariigaa ani akka nama tokkoof akka konyaatti akka nama sagantaa kana qopheesseetti maqaa miseensota adda bilisummaa Oromoo konyaa gadaa bilisummaatiin waan dhaamuu barbaadu yeroo ayyaana kana kabajnu waan giddu galeeffachuu qabnu ayyaana kana yaadannee ayyaana kana gootonni darban immoo Oromoon iddoo gabrummaatti kufee kaasee qabsoo isaa geggeessaa jira. Ameen hidhee yeroo inni itti gabrummaa fudhate hin jiru jechuudha. Waggoota dheeraaf. Adeemsa kana keessatti immoo aarsaa baay'ee kaffalame. Gootota aarsaa kaffalanii kufan yaadachuu qofa osoo hin taane dhaamsa nu qabnu. Kaleessa kaayyoo isaan bu'uureessan kana galmaan ga'uuf ga'ee akka waloof akka dhuunfaatti nurraa eegamu kutannee ofitti fudhachuu qabnaa kan jedhudha. Keessumaa yeroo ammaa kana keessatti gaaffiin bilisummaa hireen ofii murteeffachuu Oromoo hafee yeroo itti tokkummaa Itoophiyaa labsuudhaan dhaabbileen adda addaa dhalatanii namoonni dhuunfaa adda addaa dhalatanii rakkoo burjaajessaa ta'e uummata keessatti uumaa jiran egeree Oromoo haala yaaddessaa keessa galchuuf tattaafataa jiranitti nuti kaayyoo kaleessa gootonni kun wareegamaniif bu'uureessan galmaan ga'uudhaaf hiree murteeffannaa Oromoo takkitti Oromoon qabu sana carraa takkitti Oromoon hiree isaa murteeffachuu qabu sana bilisummaa qabsoo saba kanaatiif uummanni gumaacharraa eegamu godhuu qaba kan jedhuun dhaamuu barbaada. Obbo Raajiif Guddataa gaaffii keenya hundaaf deebii gahaa waan nu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Afuura Biyyaatiin hedduu galatoomaa isiniin jedha fayyaa ta'aa. Isinis raadiyoo Afuura Biyyaa baay'ee isin galateeffadha.
biyya Oromiyaa inayyamnun yomutu qaateeti yaa biyya badhaatu yaa lalitu bonaa gannaa biyya abbaabu kubbamna kakuu ombatu seenaan kee biyya barmaalummaan kee inni qabeenya keenyaachuu seenaa kan kee nuti isaanii na feerree abbannee si waamnee itti siniyyannee nuuf dirmataan jannee gaarii harmee Oromiyaa Somoonni dhiigaa imaltoonni deegaa ofirraa hin nahu ilmaan kan kee fixee wala taasii halchaa gala ajjeetti Oromiyaa 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 biyya koo yaa biyya Olente ilmaan kee ani damee gariin dhumee eegaa jira kan murtii dabe bariitu ati murteeffamee barme kaatam koomee kan jeeraan kutuubsee eegaan lubbuudhaan dhabame wayyoo harkaaf miila dhabee bahe mana feda bame warto ko bilama miti mugala kawame Oromiyaa ya biyato amsa kelab sikarayu Gafa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootiin hoogganamu ijaaruu keessatti jarreen ijaaran keessaa isin tokko qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu ijaaruu irratti aarsaan kaffalame maal akka fakkaatu nuuf himuu dandeessu gootota kanarratti wareegaman keessaa eenyuun faa yaadachuu dandeenya? jalqabumarraa jaallan hojii qabsoo kanarratti wareegaman torbaatummaa keessa adda bilisummaa Oromoo 76tti sirnaani kora isaa jalqabaa kora bu'uureessa godhate sana booda 79 namoonni baay'een qabamanii hidhamuutu argame gariin isaanii bahaniiru gariin isaanii manedhaatti du'anii gariin isaanii manedhaatti baafamanii ajjeefaman isaan kun baay'ee maqaa isaanii siidha'uu hin danda'u ammatti garuu yeroo sanarraa jalqabe inni naannoo Finfinnee alammoo yeroo qabsoonni hidhannoo karaa bahaa 76tti jalqabee kaasee sana duras jaalle elemoo qilxuufaa sana booda waan ta'e inni kun bal'aadha gabaabaatti akka itti walitti himanii bira darbuun rakkisaadha. So bal'aadha kun warra karaa Sumaalee waan ta'e karaa mootummaa Itoophiyaadha balaa jaallan keenyarraan gahame bal'aadha inni kun kanaaf akka itti si'a tokkotti namatti himuun rakkisaadha. Baay'ee gaariidha Dr. Fido jireenya gaarii barnoota ol'aanaa taayitaa mootummaa fi isin kaa'imuu danda'u dhiiftanii akka dirree qabsootti makamtan ni beekama. Wayitii sanatti mee waan isin qunname jireenya gaarii keessaatii gara dirree qabsootti yommuu deemtanii jireenya sana akkamiiniti jireenya keessanii wajjin wal fudhachiisuu dandeessan? jireenyi beektaa akka abbaan itti ilaaleedha. Jireenyi inni tokko horii argachuu, makiinaa gaarii, mana guddaa, mana gaarii keessa jiraachuu waan akkasiiti. Isa kana namoonni
hammi tokko akka jireenya gaariitti hin ilaalan. Jireenya gaarii jechuun waan fedhan tokko hojjechuu guuttachuudha. Karaa saayinsiidhaa yeroo san waan jechaa ture inni kun baay'ee kan quubsuu tuun danda'e itti fufeera ta'e waan hawwisa sana waa'ee jireenyaa tun ta'in isa sanas ummata kootii waa tokko uumuu kan hin danda'u ture haalli sun immoo hin argamne. Haalli sun Itoophiyaa keessatti yeroo sana Oromoodhaaf hin argamu, namni Oromummaan itti dhagahamu hin argamu. So akka kanatti achirraati waa'ee qabsoo Oromoodhaa keessatti qooda fudhachuu fi jaalala koo guddaadha waan hundumaa dursee kan keessaa fudhadhe. Isa kana immoo alatti yeroon barmoota koorra ture warra Afrikaa bilisummaa isaaniitii fi hojjechaa turan namoota baay'een arge warra South Africa warra Zimbabwe biyyoota adda addaa yeroo sanatti Afrikaan gariin bilisummaa argatin turanii isa sanarratti sana keessan baradhe. Afrikaa kaaba keessa Ameerikaa kaaba keessa warra Hindii warra native warra biyya warra gurraacha warra kana hundumaa jireenya isaanii arge waan uummanni keenya illee natti mul'ate sanarraatiin ka'ee waan kana murteeffadhe. Ummata kana ummata miliyoonaan lakkaa'amu namoota baratan yartuu qaban isaan kana waan kana irratti ummata kana gargaaru ummata kana wajjin dhaabbachuu rakkina kana keessaa baasuudhaaf inni kun filmaata koo isa duraa ture. So akka kanatti hin deemu. Baay'ee gaariidha Dr. Fidoo hoogganaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan bara dheeraa fi qabsoorra jirtu. Bara kana hundaa keessatti aarsaa olaanaa guutuutti qabsoo bilisummaa Oromoof kaffalan maal fakkaata? Aarsaan egaa sadhumaa wareegama sadhumaati. Yeroo adda addaatti taa'aa dhufee hooggana keessaallee namoonni wareegamaa turanii garuu 1980 irratti Ogaadeen Somaaliyaa keessatti waan qabsoo keenyarra gahe jaallan keenya hoogganoota durataa dhaaba kanaa geggeessaa dhaaba kanaa nama tureef ittaanaasaa miseensota gumii sabaa keessaa ajajoota waraanaa olaanoo abdii dhaaba kanaa abdii qabsoo kanaa warra tahantu bakka tokkotti wareegaman. Inni kuni baay'ee dudduubatti nu harkise. Fakkeenyaaf yeroo sana kora 76 taa'e deebinee raanne kora godhachuudhaatii fi galmee barbaachisu jaallan kun qopheessanii baatanii warra naannoo Somaalee turretti nutti dhufuu turan. Waan hundumaa rakkina irra ga'ullee hundumaa hin dandeenye danda'atanitti miillaatiin ka'anii nutti dhufanii rakkinni kun irra ga'e kun 1980tti amma 1989tti korri sun hin teenye qabsoo keenya baay'ee dudduubatti harkise. Namoota aynaan muuxannootiin muuxannoo guddaa qaban turanii isa kanaatti waggaa 3 booda waggaa 3 keessatti guyyaan kun akka yaadatamu ulfaataa nutti ture qabsoo guyyaa goototaa jedhame akka yaadatamu murtaawe. Sanarraa kaaseetu 1983 irraa kaaseetu ayyaaneffatamaa jira jechuudha har'a waggaa 30. Akka kanatti deemaa jira. Kunarraa alas biyya keessas dhossaan ifaan waan deemaa jiru. Uummanni tokko goota qabaachuu qaba. Goota sanatti koora. Isa kanaa fi seenaa qabsoo keenya keessatti seenaa uummata keenyaa keessattuu bakka guddaa qaba har'as gara fuulduraatti illee qabaata jennee yaadna. Baay'ee gaariidha Dr. Fidoo. Wayitii uummati Oromoo gootota isaa osoo bilisummaa Oromootiif falmanii kufan yaadatu kana adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoof akkasumas gootota Oromoof dhaamsi inni qabu maali?
Dhaabsa adda bilisummaa Oromoo gootuwwan kufan kana waan ka'aniif utuu bakkaan gahin karaa tafan kana waan isaan bakkaan utuu gahin karaa tafan kana harkaa fuunee lafa isaan ka'aniif sanaan lafa galii isaanii kaayyoo isaanii sana guutuun booree nurra jiruudha. Booree warra lubbuun jiruuti. Isa kana namoonni keenya sabboontota Oromoo hundumaa keessa Oromoo hundumtuu waan kana yaadate waan ka'aniif sana bilisummaa saba Oromoofi ka'anii kaayyoo sana bakkaan ga'uuf hundumtuu karaa danda'ame bifa adda addaan akka irratti bobba'amu hoogganaa adda bilisummaa Oromoo uummata keenyatti dhaamsa dabarsaa miseensota keenyatti deeggartoota keenyatti dhaamsaan qaba'anii Oromoota maraaf kan bahaa kan dhihaa barbaadaa wal bara gabrummaarraa bahuuf qabsaa'uuf hiriira. Gabrummaarraa bahuuf qabsoodhaaf hiriira. Adeg gammachiiftu Orfoo miseensa waraana bilisummaa Oromoo kaduraanii mee duraan dursa osoo gaaffii keenya sakabuutti hin seenin dura akkamitti waraana bilisummaa Oromootti makamte isa nu ibsuu dandeessaa? Ibsuun hin danda'a. Waraana bilisummaa Oromoo kanaanii ijoollee ta'eetiin dhagahuu ture. Duratti waraana jaarraa gaafa waraana jaarraa jaanii ani ijoolleedha waraana jaarraa galaasaa jilboorraa dhugaasaa bakakkoo gaafa san maqaan isaalleen ibsaa hordofaa gaafa ja'an ani ijoollee xiqqashoodha. Maqootiin kun hundinuu an dhaloonni kiyya gaara mul'ataati. Qabsoolleen karaan itti deemaa turte uummanni warreen qabsoo gaggeessu hundinuu gaara mul'ataa kana keessa gaggeessan. Nurra bobbahanii nurra galan. Ijoollee taanee nuu himuu turan waa'ee qabsoo Oromoo kana. Anaa xiqqoo amata 5 irraa eegalee waa'ee qabsoo Oromoo kana addaanillee baafachuun wallaale. Akka waraana jaarraa, waraana galaasaa, waraana dhugaasaa, waraana baluu ja'anii adda addaan nuu himuu turan. Uummanni kun akka gartee nama ajjeesu qofa wanni nuu himan. Qabsoo Oromoo tahuu isaanii osoon tahin gaafa san keessatti uummata akkana nama godhu, uummata akkas nama godhu kan jiru nuuf sodaachisaa turan keessattuu akka lafti dheertuu Ameerikaa jaarraa fa'aa sodaatu hedduu. Kanaaf qabsoo Oromoo ani ijoollummaa kiyyarraa eegaleetiin abbaan kiyya faanis nama qabsoo tana keessatti wareegame jechuudha. Dhaloota kiyyarraa eegalee ittuu ifin barre abbaa kiyyallee mana keessatti abbaan kiyyalleen warrumaa jaarraa fa'aa hojii kutee qabsoo Oromoo tana keessatti cimaan dhabamee hafe. Kanaaf qabsoon Oromoo naaf haarayaa miti ijoollummaa ittiin guddadhee jechuun hin danda'a.
azumaan saniin guddadhee azumaan sodaa wajji guddadheetiin damma qanaataati wanni sun. Hogguuniin guddadhe booda damma qanaataati. Oromummaa na barsiistee sabboonummaa na cimsitee hedduu inumaa'uu akkaan daran wanni dur sammuuti ja keessatti na sodaachisaa turte sun edaan waan kiyya. Edaan qabsoon tun qabsootiyya. Qabsoon tun qabsoo Oromooti jechuudhaan inumaa hogguu addi bilisummaa Oromoodhaa dhufee magaalaa seene jaan an hogguu san nama gartee qabsoo tana dhadhagee bilchaate irraa tokko jechuudha. Ittuma seenuu malee waan kanaaf itti seeneen beeku gaafa san ijoolleedha itti seene sabboonummaa kiyya qofaan itti seene an Oromoo ta'uu kiyya qofaan itti seene dammaqa dilas hin qabu. Eega sammuu keessatti dammaqee nama qabsoo tahee nama achi keessatti walleellee baradhee wallee hawwisoo waraana bilisummaa Oromoollee tahee dirree qabsoottillee qooda fudhadhee amata hedduudhaaf qabsoota na gaggeessaa ture jechuudha. Kanaaf addi bilisummaa Oromoodha beewaan injii kanarraa addi bilisummaa Oromoo hogguu dhufu anaaf na haarayaa miti jechuudha. Qaamaa fi mataanillee sirraaweetiin jira nama guutamee taa'u jechuudha ani gaafa san keessatti. Kanaaf qabsoo tana keessatti ani waan tokko wanni na mudatelleen hedduudha. Wanni jaalleen kiyya mudatelleen hedduudha. Wareegni qabsoo Oromoo tanarra ga'elleen hedduudha. Hisaabaa fi mizaana jeetanis himuu danda'u hin jiru. Namni kun nama miliyoonaan qabsoo Oromoo tana keessa wareegame jechuun ni danda'a. Kan ani beeku qoftiin. Kana dura dhiisi. Kana dura ani qabsoo Oromoodhaa bara 1991 qaamaan itti hirmaadhe. Hanga qabsoon lafa biyyoota ollaatti nu dabarsitee biyyoota ollaa tana keessa taallee adda addaa nu mudatinitti jala hafeen beeku hanga arraatti illee jala hafeen beeku jechuudha. Baay'ee gaariidha adda gammachiiftu egaati ati akka hawaasa Oromoo nama Oromoo keessa jiraatu tokkotti ijoollummaati kaatee abbaa kee hin argine abbaan kee illee jaalleewwan qabsoo bilisummaa Oromootiif wareegaman keessaa isaan tokko mee atillee dirree qabsootti bobbaatee jaalleewwan kee warra dirree qabsoo irratti sibiraati aarsaa qaalii kafalanii achumaan dachee Oromiyaa bosona Oromiyaa keessatti hafaniif maatii kee illee warra abbaan irraati wareegame gootota Oromoo warra akkasitti darbe kana guyyaa har'aa kana akkamitti yaadachuutu nurra jira jetta? Guyyaan har'aa kun guyyaa yaadannoo gootota Oromooti. Yaadannoo gootota Oromoo kana keessatti yaadannoo hedduun dabarse ani gootota Oromooti wajjin. Baraan hangan qabsoo Oromoo keessa turee fi hangammaatti guyyaa gootota irraa addaan baheen beeku ani. Guyyaa goototaa kana duuba guyyaa nuufis gammachuuti guyyaa nuufis gaddaati. Guyyaan goototaa kun. Guyyaa kabobbahee itti hidhamnee itti nurraa wareegame. Guyyaa injifannoo gurguddoo itti galmeeffannerraa itti walii gabaafnu baraan baratti gabaasaa itti walii galchinu jechuudha. Injifannoolee galchineeti gama tokkoonillee gammachuudhaan gama tokkoonillee gaddaan gaggeessinaa jechuudha. Kanaaf nuti ani zamana san keessatti waraanaasi hawwisoosi jechuudha. Hawwisoo tana keessatti duuba yeroo gaddaanillee nu dhufte warra hawwisoo tanaan gadda kana gammachuutti jijjiiree waraana bilisummaa Oromoo kana bobbaasaa ture keessaa tokko jechuudha. Akka anaa fi jaalawwan qabsoo sunilleen hawwisoo sunilleen arraan tana nama hedduun na biraa wareegame nama hanga xiqqaadhaan hafnee nama hanga xiqqaatu biyya alaa tanallee seenee jechuudha. Namoonni hawwisoo jedhamu san keessaa anaa fi callaa carcar taliilee bareentoo namoonni gaafasanii namoonni miseensa gameeyyuu turre san keessaa namoota hanga xiqqaatiitu lubbuudhaan bakka kana jira kun ni wareegame jechuu dandeenya. Nama hanga xiqqaa tokko malee. Baay'ee gaariidha adde gammachiiftu. Mee guyyaa gootota Oromoo kana sababeeffachuudhaan jaalleewwan keef maatii isaanii warra dirree qabsoo irratti sibiraatii wareegaman akkasumas gootota Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegan hundaaf dhaamsi ati qabdu hoo jiraate? Warreen
maatiin isaaniitii fi firroowwan isaanii qabsoo Oromoo tanarratti wareegaman seenaan haa yaadattuun jedha. Seenaan Oromoodhaa galmeessitullee haa yaadattu jeetiin dhaamsa dabarsaaf jechuudha. Qabsoo tana ammallee nuti jaalawwan sun nu biraa wareegaman jennee abdii hin kutannu. Qabsoo tana ni tarkaanfachiifna jenneellee ammallee sanuma jirra. Fuula durallee akka itti milkoonu nuti warra jaallan jila san dhabee qabsoo tana jalaa hafuun deemti. Bayen gaba lida biftu dirra damsa fogini pohun dabira lubun jiranne turulle wal garra dibamiti gori najina kote mi viada zanko hawenu walbirana fantenyus fagu genyino neru garigara muruga walinda tugaru chuba yengaba lita biftu dirra namsa fogini bohundavira dukujiranne turulle walgarra ibani tigori najini mukanote ndende sugei tini katai ibaminafti chuba yengaba litabi tutira namsa fogini kohundabira lubun jiranne turulle walgarra ibaniti gori najina dara dari hundumatu mae lubabor wala gama sosa hunduman nama ke natimi damsa kayudan kape watu sani debek hadara ke ape chuba yengaba hidabi tudira damsa fogini bohundabiran kunjiranne turulle walgarra ibamiti gori najina dara ani maqaan koo Cuucii Tujubaa Sirrii kan jedhama. Ani ijoollummaa kootti adda bilisummaa Oromootti dabalame. Adda bilisummaa Oromoo keessattan guddadhe qeerransoo keessatti. Adda bilisummaa Oromoo seenaasaa
waa'ee seenaa adda bilisummaa Oromoo nu barsiisee ani qeerransoo keessan ture. Qeerransoo adda bilisummaa Oromoo ijoollee qeerransoo akka addaatti ilaala baay'ee kanansiisee guddisaa seenaa waa'ee saba isaaniif waa'ee aadaa isaanii baay'ee barsiisa. Inni suni barumsi adda bilisummaa Oromoo na barsiise kuni baay'ee seenaansaa sammuu kootti na qabatee baay'ee daran akkani itti guddadhu akkan itti jabaadhu na godhee sabummaa koos jaalladhee arras qabsoo bilisummaa Oromootti akkan jabaadhu na godhe. Baay'ee gaariidha. Odeeffannoon keenya qeerrantii waraana bilisummaa Oromootu kennuuf addeessa. Leenjiif bobbaan bara sanaa maal fakkaata? Leenjii bobbaan bara sanaa egaa miseensi adda bilisummaa Oromoo baay'ee jabaa ture. Baay'ee lolsiisasii baay'ee lolasii beelaaf dheebuu utuun ilaalin gaaraaf dachaa bu'ee baay'ee bal'inaan saba isaatiif baay'ee dhiigee baay'ee beela'ee baay'ee kufee baay'een wareegamanii jaalawwan gurguddaa baay'ee of biraa dhabneerra. Wanti sun immoo gaa akkasitti namni bu'aa guddaa godhatee uummata keenyaaf illee akka inni eenyummaa isaa baru yookiin afaan isaa baru seenaa isaa baru aadaa isaa baru illee godhee baay'ee babal'atee guddateera. Akka sanatti wanti dhokatee afee tokko hin jiru. Isa kanatti tokko nan gammada. Kanaaf baay'ee arrallee darbee waa'een qabsoo bilisummaa Oromoo arrallee itti fufee guddachaa jira. Baay'ee gaariidha adda Cuucii. Mee wareegama jaalluwwan kee dirree qabsoo irratti wareegama qaalii kafalan akkamiin akka yaadattu nuuf himi. Fakkeenya nuuf kennuu ni dandeessaa jarreen jaalluwwan kee keessaati jarreen wareegama qaalii kaffaluudhaan lubbuu isaanii dabarsanii uummata isaaniif kennan keessaa? Jeeni baay'ee waan yaadadhu jaalli galaasaa faa jaarsolii keenya baay'ee jalatti guddadhe waan ta'e baay'een isaan jaalladha. Warra akkasii goota akkasii warra akka jaalli nagaasaa faa warra akka jaalli waaggaarii faa warra akka jaalli milkeessaa faa isaanii gaa baay'eedha. Kana jechuullee hin danda'u. Warra akkasii dhabuu kootti baay'ee nan gadda. Egaa isaanis immoo gaa silas wareegamna waa'ee biyya keenyaaf saba keenyaaf jedhanii kaa'anii warra akkasii gootota akkasii faa dhabuu kootti baay'een gadda. Yeroon suni yeroo hamaa ture, yeroo fokkisaa ture, yeroo itti hiikamanillee nama keenya jajjaboo akkasii baafannu hin turre. Yeroon sun yeroo baay'ee dhiphoo ture. Egaa isaaniin baay'ee akka kanatti yaadadha. Kan isaan immoo nutti kennanii deeman immoo arras itti fufnee biraa hin hamne. Egaa ani karaa koo sabni miseensa adda bilisummaa Oromoo baay'een illee ammallee itti jooraa jiru. Darbeessi dirrees waraana adda bilisummaa Oromoo dirreetti beela'ee dheebotee itti rakkachaa jiru jira. Inni sun isa isaan nutti kennanii deeman sun immoo akka hin banneef dhaloota boriif illee kan hin dhaamsa dhaamu adaraa kan hin jedhu kan goototi warra akkas akkasii itti dhabamanii nuun immoo akka fuunee galmee isaan nutti kennan bakkaan geenyu dhaamsa isaanii kananii dhaama. Gaariidha adda Cuucii. Ergi qabsooti gara qeetti deebitee booddee karaa mootummaa wayyaanee yookiin warra biyya bulchuutiin ari'atama guddaatu akkasirra ga'e dhageenye. Mee seenaa ari'atama biyya keessatti sirra ga'eef akkamiin wayyaanee harkaa ba'uu dandeesse isa nuuf himuu dandeessaa? Jeeni ani utuuni dirree jiruuni kan waraanni yeroo suni baay'ee dhiphinni ture faffaceemsi dhufee na qabatanii dhidheessatti na geessanii dhidheessa ture. Isan ba'es immoo maadhee ijaaraa jirtanaan jedhanii baay'ee na qabanii na jedhanii yeroo sana amma masfiini ittaanaafaa jiru amma kan murtiin du'aa itti murtaa'ee jiru mucaa sana faajjini hidhamaa ture. Nama akka Mokonnoonii faa nama boota baay'eetu jiru. Isaanii ijaaraa turtinaan jedhanii baay'ee qabanii na hidhanii na garafanii miidhama baay'eetti miidhameeraa. Sana booddee immoo akka waasiitti gaafanii na baasanii ammas na barbaadutti kaaneen naan akkam ba'u ta'ee biyya Sudaanii seenee
biyya Sudaanii seenee achirraati gaa waajjirma keenyan ture biyya Sudaanii san ture achirraa immoo gara UN'tti dhaqee iyyadhee deebi'ee biyya kootti galuu hin danda'u isa jedhu UN'nis gaa miidhama narra ga'e hundumaa hubattee baay'ee iyyuu hin turre gara biyya kanaan dhufe biyya kana immoo san dhufes immoo waa'een qabsoo kooti maaliif biyya kana dhufuun koosii ani jireenya gaarii yookiin immoo biyya ormaa keessatti jireenyi gaarii jiraatuma jedhee abdiin qabu gara fuula duraatti yeroo kan bilisoomee biyya kootti galee bilisummaadhaan waan fedhellee haa ta'u raafuu nyaadhee jiraachuun barbaada biyya ormaa keessa cooma nyaadhee jiraachuurra kanaaf arrallee qabsoo koo itti fufeen qabsaa'aan jira amma humna kootiitti borillee ittuma fufaa'ee qabsaa'aa jedhee mayyaada yeroo ayyaana goototaa adda bilisummaa Oromoo biyya hundumaa sa'aatii British Columbia sa'aatii 25 dhaqaa oofnee galas 25 oofnee deemne maaliifi ani isa sana inni darbeeyyuu nin barahaa keessamma sana jooreyyuu egaa natti dhaga'ama biyya akkasii keessa mootaa yattamittiin qabsoo koo dhiisa san jedhu ammarraa illee itti fufeen jira isa kana gaaffii keessanii. Gaarii dhagaatee adda cuucii dararama sirra ga'u hundumaa mo'attee hamma humna keetii wanta sirraa eegamu dirree irratti lola keessatti qooda fudhachaa turte. Wayitii lola keessatti qooda fudhattu jaalawwan kee hedduun si biraatti kufaniiru. Jaalawwan hedduun si biraatti qaami hir'ateera. Akkasumas immoo mana hidhaatti ka dararamaa jiranillee amma ati maqaa nuu dhoofteetta. Mee yaadannoo guyyaa gootota Oromoo kana sababeeffachuudhaan maatii gootawwan Oromoo akkasumas immoo jaalawwan kee bakka adda addaa addunyaa kanarra jiraniif dhaamsa ati dabarsuu barbaaddu jira. Eeyyeen guyyaa gootota Oromoo kanarratti ilaalchisee keessumaa maatiin warri biraa dhibamanii akka isaan amileen isaanii bu'ee wanta kanatti garaan isaanii hin madoomneef ijoollee isaaniitti dhaamsan dhaamu yookiin maatii isaaniitti dhaamsan dhaamu ammallee qabsoon adda bilisummaa Oromoo itti fufee jira jabaachaa jira hiikamsa guddaatu jira gara fuula duraatti ijoolleen isaaniillee itti darbanii akka isaan qabsaa'an Kabelan fitan daa'ima dubartii la kambatiya ayeteka bamaka baboku bagada ayeteka bahera balanga asera maledumne baneka Sinaga Tere Maloni Yomneka Oromoni Aljetere Bakara Amni Kopa Mbelaweka Emimani anrakini saadumini Tababu fitanne ankabana lenkamne taka Warahore agabe udapa bajadabe Tabako Saba emimani anrakini saadumini Tababu fitanne ankabana lenkamne Warahore agabe udapa bajadabe Watarik batano kesa sabakani patane sa Sabado korsa kabate okara sa simate Apran kallo la mitiya la pesani karaya
sagalee ekeraa isa yaalamii koni dhageessa yaa saba koo saba ejji imimmaani kan rakkini isaan dhumini saba bu'ee fitanne kan qabbanallee hin qabne takka warra horee agabee guddaa kabajaa dhabee harka farma muraanoolee kan giraa igaara sonkaa turban ajjechaa summi wareegama gidaamii ekeraana yuubiyaa oromiyaa keessa yaa'u kan bakka bu'aan qabne qabsaawaa hedduu dhabne hindagadhu yommuu gocha habashooti akka farma muraanoole dalagu calgodhee bixe saba kooti ani gatee duule akka qoraanii jalidhamaaf karraa ijaan kanu garaa akkanaan na fudhikni isaanii dhiiga keenyaan baana gumaasaanii rabbina ijoona rabbi dhallisanii hubaandu yaalamii koo walii gala lagaa gala yaalamii koo waliif gala bilisummaaf lolaa tokkummaa Obbo Jiroobarii miseensa waraana bilisummaa Oromoo Kaduraanii raadiyoon Afuura Biyyaa guyyaa gootota Oromoo sababeeffachuudhaan qophii addaa qopheessite irratti keessummaa taatee argamuu keetiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin duraan dursee baga nagaan dhufteen siin jedhaa. Itti aansuudhaan ati miseensa waraana qabsoo bilisummaa Oromoo turteetta. Waraanni bilisummaa Oromoo gootota Oromoo haala akkamiin akka waliin yaadachaa turtanii nuuf himuu dandeessaa? Guyyaan gootota Oromoo waraana bilisummaa Oromoo gidduutti akkamiin kabajamaa ture? Tole obbo Israa'el isinis duraan dursaa galatoomaa fayyaa ta'an isiniin jedha. Guyyaan har'aa guyyaa yaadannoo gootota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegamaniiti. Guyyaa kana yeroo kabajnu akka lamatti yaadanna yookaan bifa lamaan kabajna. Tokko guyyaan kun guyyaa gaddaati. Gootota keenya qaqqaalii, hoogganoota, qondaalota, miseensota waraana bilisummaa Oromoo ajajootaa fi jaallan qaqqaalii itti dhabne jaallan keenya biraa dhabuun guyyaa kana gaddaan yaadanna. Inni lammaffaan gootota akkasii lubbuu isaanii tokkitti kan eessaayyuu hin argine maaliinuu hin jijjiiramne bilisummaa saba isaaniitii fi walabummaa biyya isaaniitiif jecha lubbuu isaanii dabarsanii kennanii saba isaaniitiif wareegaman gootota akkasii qabaachuu fi gootota kana uummanni Oromoo qabaachuutti kan ittiin boonuu fi ittiin dhaadatudha. Kana akkasitti guyyaan kun bifa lamaan kabajna. Gaariidha obbo Heeroo. Amma wayitii waraana qabsoo bilisummaa Oromoo irraatii fagaattee hawaasa Oromoo waliin guyyaa kana yaadattu maaltu sitti dhagahama? Guyyaa hawaasa keessatti guyyaa yaadannoo gootota kabajuu kanaan dura xiqqoo yaadannoo gara dirree qabsootti qalbiin kiyya deema. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa yaadannoo gootota kana akkamitti kabajaa bifa kamiin kabajaa isa jedhuun kaasuu barbaade. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon dirreetti yeroo kabaju guyyaa kana yaadannoo gootota ittiin faarsanii yaadannoo faaruu gootota maalamanii jaalawwan qabsoof kufanii waan jedhuun faarsaa utuma kana faarsuus in dhaadatas jaalawwan keenya qaalii nu biraa kufanis itti yaadachuunis immoo in gaddas bifa addaatiin jechuudha. Kanaaf dirree falmii keessatti ni kabajata woboon bifa addaatiin haala isaanii jeen haala isaan jeen jechuudha. Aseegaa gara uummataatti yeroo deebinu immoo uummanni Oromoo biyya keessaa biyya alaatti akkamiin kabajaasa jedhamuu fi dhugaadha. Uummanni Oromoos akkuma dursee jedhee bifa lamaan kabaja yeroo sana. Tokko ilmaansaa gootota isaa
abbootii isaa obboleeyyan isaa dhiiraaf shamarran gootota qabsaa'ota bilisummaa Oromoo dhabuudhaan ni gadda. Gama kaaniin ammoo akeekaaf kaayyoo isaan irratti wareegaman kana bakkaan ga'uuf waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa inni irra deebi'ee hirbuusa haaromsuu fi waadaasa haaromsuun uummanni Oromoos kaayyoof akeeka gootowwan keenya irratti kufan kana bakkaan ga'uuf waan dandeenyu qabsoo bilisummaa Oromoo bira dhaabbanna kaayyoo isaanii fiixaan baafna jechuun bifa ittiin dhaadatuu fi waadaa seenuudha jechuudha uummanni sakkinitti kabaju. Asirratti egaanii akka nam tokkootti yeroo hawaasa Oromoo wajjin kabaju kaleessa akkasitti kabajaa ture hawaasa Oromoo wajjin akkamitti kabajaa isa dura har'a hawaasa keessa taa'ee kabajuu isa gaafa sana waraana bilisummaa Oromoo bira jiru akkaataa itti dirreetti kabajamutti fuuldura na dhufa. Sana waan yaadadhuuf asitti illee amileen ittiin kabajuu fi kaayyoon akeekni isa sanarra daranii jechuudha. Daran akkasumas uummata Oromoo kaayyoo gootowwan keenya irratti wareegaman sana bakkaan ga'uuf kan wajjin qabsootti ciccinee daran qabsoo bilisummaa Oromoo waan nurraa barbaaddu gumaachinu haga wareegama lubbuullee taanaan irra deebinee hirbuu keenyatti haaromsinudha jechuudha. Akkasitti kabajna uummataa waliinis. Baay'ee gaariidha. Guyyaa yaadannoo gootota Oromoo ilaalchisuudhaan dhaamsi ati jaalawwan kee duraanii falmaa duraaniif amma falamii bilisummaa Oromoo irratti dirree qabsootti wareegaman isaaniif maatii isaaniif dhaamsi ati dabarsitu yookiin immoo dhaamsi ati guyyaa har'aa ilaalchisuudhaan maatiiwwan qabsaa'ota wareegamaniif akkasumas immoo jaalawwan kee adda addaa jiraniif dabarsuu feetu jira. Isa dura guyyaa har'aa miseensota waraana bilisummaa Oromoo hoogganoota waraana bilisummaa Oromoo hajajoota waraana bilisummaa Oromoo walumaa gala miseensota adda bilisummaa Oromootiin keessatti addatti ammoo waboo dirree falmii keessa jiruuf akkuma jaallan keenya gaafa nu biraa wareegaman jaallan nu dirqama keenya raawwanne isinitti fufaa bakka keenya cufaa isaan jedhan sana jaallanis kaayyoo jaallan keenya irratti kufan sana baasaanii ofirratti da'achuudhaan mudhii isaanii jabeeffachuun kaayyoo jaallanii bakkaan ga'uudhaaf arrallee falmiirra jiru dhugumattis immoo akeeka kaayyoo jaallan keenya sun irratti wareegaman haga bakkaan ga'anitti falmaanis hin dhaabbatu woboonis kanumatti fufee jira jechuudha. Kanaaf egaa jaallan waadaa jaallan keenya wajjin seenne isaa wareegamaan nu biraa kutan nuyi nafnee jirru ammoo akeeka kaayyoo isaan irratti kufan sana bakkaan ga'uuf jabaannee akka qabsoonuu fi qabsoo keenya finiinsinee sirna bittaa gabrummaa mootummaan Habashaa uummata keenya irratti fe'ee kana qabsoodhaan hir'aannee uummata keenya bilisoomsuuf jabaannee cimnee akka hojjennu jaallan jabaadhaa jechuudhaafin woboo dirreedhaaf dhaama. Addatti waraanni bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo kan eeggatus kan abdatus isadha. Waboonis hojii biraa akeeka biraa faayidaa biraa hin qabu. Uummata isaatiif lubbuu isaa tokkitti kennuudhaaf bosonatti galee dhakaa boraafatee mudhii isaa hidhatee hidhannoon jabeeffatee diina wareegee guyyuu guyyuutti wareegama qaalii lubbuu kaffalaa jiraachuu. Kanaaf jaallan jabaadhaa. Akka uummata Oromootti akka sabaatti isin faana jirra bifa barbaachiseen bifa hundaan qabsoo bilisummaa Oromoo tinnisuudhaaf duubatti hin deebinu jechuudhaan woboodhaaf dhaama. Uummata Oromoon ammoo guyyaan kun akkuma dursee jedhe guyyaa itti hirbuu haaromsinuuf akeekaaf kaayyoo gootowwan keenya irratti wareegaman bakkaan kan geenyu waan ta'eef gootota qabna. Gootota saba isaatiif of kennee lubbuu isaa wareegaa jiruuf wareegamee darbeef arrallee tarree wareegamaarra jiru waan ta'eef jabaadhaa maatiiwwan qabsaa'ota kaleessa wareegamaniis arras wareegamaa jira booris haga qabsoon bilisummaa fiixa baatutti wareegamni nu fuuldura jirti. Tokko uummata Oromoo akka sabaattis akka namaattis akka gamtaattis akka jaarmaattis. Kanaaf bilisummaan ammoo wareegama waan hin dhufneef wareegama sodaa gabrummaa baannee hin jiraan. Duuti dhalata du'a seenaa qabu du'ummoo qabna. Yoo bilisummaa barbaanne damma nyaachuuf kaannisaa wajjin wal danda'uu qabda. Kanaaf bilisummaa barbaanna wareegama baasuu qabna. Bilisummaa wareegamaan dhuftu wareegama jiru bahu sanarratti gaddu utuu hin ta'in wareegama bahee firii itti goone bakkaan ga'uudha. Kanaaf maatii qabsaa'ota kaleessarraa wareegamanis arra wareegamaa jirus warreen fuula durattis wareegamuuf taa'u danuu waan jiruuf akka sabaatti jabaannee isa du'e
gaddu utuu hin ta'in isa wareegame awwaallata sajiruun qabsoo godhate jecha gabrummaa irraanne biyya keenya gonfachuudhaaf abbaa biyyummaa keenya gadhuunfannutti waan itti fufuu fi uummanni Oromoo waan gaddu miti wareegamni sun wareegama bilisummaa abbaa waan ta'eef ittiin dhaadachuu qabna wal jabeessuu qabna qabsoo fuulduratti geggeessuu qabna kanaaf jabaadhaan jedha uummata Oromootiifis jechuudha. Obbo Hiroo Barii miseensa adda bilisummaa Oromoo raadiyoon Afuura Biyyaa guyyaa gootota Oromoo sababeeffachuudhaan qophii addaa qopheessite irratti argamuudhaan gaaffii nuti si dhiyeessinu hundaaf deebii gahaa nuu kennuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Afuura Biyyaatiin hedduu galatoomaa isiniin jedha fayyaa ta'aa. Galatoomaa isinis carraa kana nuu kennitanii guyyaa seena qabeessa ulfaataa kabajamaa kanarratti yaadannoo kanaaf dubbisuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa galanni keessan summaa ta'uun jedha isinis.
Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenya yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenya contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnama. Fuulli intarneetaa keenya www.saifanabalbal.com jedhama nu daawwadhaa. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa gaariitti.